እኔ በልጁ ፍቅር ላብድ ነው የሚያመጣልኝ ሰው ጠፋ። በጣም ቆንጆ ነኝ። ብዙ ልጆች ራሱ በውስጥ ማሊ ፈሪን ነው ፉጀዳ ኦሮሞን ይሮማማ እንተለው ከናይቹ እንተለቲን ቡቱሌን ኩንጀቹ ቡቱሌ ኦፊሲቲዩ ናማን ፈካቱ ጀቹ ወንተም ኩባያ አይቹ አሸማ ሀርከፉኔ ቪዲዮ ለማፋዳን ዱፌን ጅራ ማሊን ቀበዴ ዱፌ ሐመለ ቪዲዮ ብራስ ከዲ ሴንትሬ አመለ ማታውንት ነድር ቀምሲሴ አሪ ዴቹ አሪቹን ነመን ቱፈዱ ፊ ነመን ጅቡ ይሰንት ሞኑ ፈይቹ ነረገ ፈዳ አመለ ማቲ ማይን ቤቱ አን ሸመራ ኩማ ተመን አርጋ ኦላ ሚዲያ ረቲ ሸመራ ባዮታ ኦቦሌቲ ወን ባይን ቀባ ባየቱ ጅሩ ኦቦሌቲ ስናን ቀባ ሸመራ ይቹ ገሩ ካንጋራ ሲቲፍ ጀቴ ሩሪን ጀቹ ቡቱሌ ቶኮ ጆሌ ቡቱሌ ጀቹ ኢንታሊኩን ኢንታሊ አኒ አማ ኢስኒፍ ዱባታ ጅሩ ኩኒ ካይሮ ከሰ ተርገምቲ የሮ ደርቤ ኪሮሮስኪ ዱጌረ ጀቴ ኦፊቲ ፈርፍቴ ቹዳ ባላሂን ታኔ ኢትቡዬ ኦሌ ቹ ለምጫሰነ والله نتازبا نيمار مال جدي وانت اسم فرفتة كون يو إني الرهنجني نتازبا يجو غربتي ولا تنسون مال جدي نانجر أون دكيسن وجو إلى لا ميمي يوتيوب لو جاتشو هوجيتا شو إتى ميديا سيتي غديفا شو إتى يرو اسم جتشو كفرتي وانا كنافوتي أو في تكيس يو فرفتة مالي فرين نفوجدا أورمون يروما ما انت لو كنا يجو انتلتين بوتولين كون جاتشو بوتولين اوفيسيتيو نامان فكاتو جاتشو وانتا مكو بايا يجو شمراون دي بقى بالي سايرتي يجو ميدا لاو جيسي دوراني كورولوسكي دوغين حالا كان هانا كرتي اكدتي مهلتي دوئرا جتيجو فرفتيجو مي يوتيوبي كيسا مال ارغتا يوتيوبي كيسا يو ارغتا دورالا شانتما إبالا ما ارغتا جاتيجو يودلتي إبالا ما يجو ورا تشاينا اللي يقول قداك أبنو مري وانتي هديك أنا وين ما مراتشوف إنجربت الله أكبر بالريف جدي والله لازم مرادور بالريف جدي عافية ربنا كني عافية وفرام فوق يجو بالريف جدي إنصب صبي بالريف جدي إنصب هم أرجع إدوغان هم أرجع سفوكو إجتا هم أرجع ربي صراتا ربين أمريكا نجعل يوفود إن ركاي هم مجاكنا توكي ربين آفيا فود يجود مالي صبورن ديس مالي أكنا تودن ديس ربين أتوكي آفيا تكوزي كبيجود مجاكنا وان أرجع داتي وانا منياتي نس نجرا يجود كنافو ربين أفتي هندلاسيسن ستاني مانترتي بطولين أنا يجود أوفيسيتي هم تاكو جتشو جرا أصليتي في جرا ريديو تتبتو بو جرا أصليتي في جرا ريدي جتشو namni itti hin boolaan jiru intarti kana jechuudha. Alana hojii dhiiftee maal gooti? Hojiin jettu. Ilaala shamarran namaa jechuudha. Shamarran ilmoon namaa kun mana hojii teessee xalaba teesseetuyyuu osoo aran galfatiin halkan guutuu deemaa bulteetuyyuu asii fachi oofumaa bulteetuyyuu ganama kaatee ammas osoo hirriibnitti tolu kaateetuyyuu dalagatti jechuudha. Kun amma shamarraa bakka buutii jira. Inni mucaasni kun akkana maraattu namni biyya keessa ishiin kootis akkasitti jirtii laa ta'edha. Yaa jama zabana salphinaa keessa jirra jechuudha. Wallaahi rabbii uuma ta'e haa godhu malee furmaata yuunuuf haa godhu malee zabana ajaa keessa jirra jechuudha. Rabbiin najaanu haa baasu jechuudha. Andee innaa hundi keessan uyyuu jechuudha bakka kanarratti mee ilaalaa meeme. Mucaan kun amma duraan kirooloskii dhugee haala kanan ta'e jettee garaa siitiif jecha jechuudha. ummata hunde boosisaa turte jechuudha. Allahu akbar ganaa sitti booha bantala wallahi laazim ilaal wanti ati farrifatte sinan qatu jechuudha. Ijoollee meeqa sii boohaa turan? Ijoollee meeqatu sii gaddaa turan? Ijoollee meeqatu mimmaan buusanii sii gaddaa turan? Kanaafuu jechuudha intalattiin butulleen kun jechuudha. Poopoo ijoollee kayroo jechuudha. Shamarran kunoo akka laffaanii hundoo jira akka godhatanii hojjetan kun jechuudha. Jarris shamarran akka keetiitti bar. Osoodhuma akka keetii itti boola'amuu beekanu jechuudha. Akkuma keetii dhugaatii dhuganii boo'aa bulanu sakkaranii jechuudha. Osoo beekanutuyyuu kaayyoon akkanatti jira dhamaasaa jira jechuudha. Safuuniif immoo amantaan jira dhamaasaa jira jechuudha. Waan akkanaatiif jiran giddisiisu waan ta'eef jechuudha. Kanaafu
Kanaafu hundi keessan uyyuu jechuudha bakka kanatti waa'ee mucaa kana cala dubbachuun barbaadu jechuudha. Ammas immoo ilaala. Ala nammoo maal jette? Isaa qorraa jaalalli qabee shamarra dhiifama kan duraatti hin deebi'a. Shamarran akkanatti lafaanii hojjetu. Isiin garuu hojiin hojjettu yaa jarraba. Kunoo mana teessi yeroo hundi argartu. Kun mana jaazaa jara asilii wajjin, jara maalii wajjin kunoo argartu ragaa wajjin jechuudha. Argartu kun waan ijaarragaan argaru dalagaan dalagdu jechuudha. Hojiin galtu. Teessee waan akkanaa ofitti farriftee du'a ofitti farriftee waan hin taane ofitti farriftee jechuudha. Balaa hin taane itti buuf jiramu tara kanatti jechuudha yeroo dhiyootti. Na amanaa gurbattiin wal'aantoon sun maal jettiidhaati Nayemar Fuad maal jetti naan jedhaa jechuudha. Utuu fayyaa qabdu osoo hojjetachuu dandeessu eddee hundatti deemtee sakkartee jechuudha. Nan dhagaa waa'ee isii gaafa dheera ijoollee achi keessa jiran hunda yeraan beekaan. Bakka hundatti bakka ijoolleen dhugaatii dhugamtuudhatti abbaan barbaade itti boolaa bula jedhu. Teessee waan nyaattu dhabdee jechuudha. Du'a ofitti farrisuurra duutee baduukee wayya. Dhugaa rabbiin sitti maa jechuudha. Osoo dalagachuu dandeessu biyya Masrii keessatti birrii cimaa dalagatti shamarra. Kun mana taa'ee du'eera nammoo isaa qoraan qabeera kun dhaqii akkoo kee gowwoomsisa. Dhaqii akkoo kee gowwoomsi jechuun barbaade. Na amanin siin jedhama. Namni yookiin miimi qoodmoo waan isin jettu dhaggeeffattanii saniyyuu. Waan safuun qabni waan nama jibbisiisu waan safuu shamarraa keessa hin jirre gooti jechuudha gochi isiin gootu. Innaa mucaa kana jechuudha hundi keessanuyyuu isiin garaa siitiif marataa jirti jechuudha. Tokkoon keessan dhaxxanii ilaalinaa. Tokkoon keessan dhugaa seetanii ilaalinaa jechuudha. Hin sobdi. Yoo TV dargachuudhaaf akkana boossi jechuudha. Malee wallaahi laazim hin sobdi jechuudha. Garaa siitti waan nyaattu hin qabdu. Osoo fayyaa qabduu dalagachuu dhiiftee mana teessii waan taateef jechuudha. Poopoo jiraa asliitii fi reedii waan taateef jechuudha. Na uffolchaa malee. Wallaahi laazim. Kun amma shamarraan kaan isa akkuma kana jedhama jechuudha. Baalagee kana jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu ergaan kun bakka hundatti isin dhaga'u jechuudha. Nam tokko dhaqanii hin daawwatinaafi. Namni sagalee kudha geessan nam tokko dhaqanii laayikii hin tuqinaafi. Balaa akkanaa nutti buuftee maqaa nu balleesseeti miti kan isiin dalagattu kan isii gargaaru nuti jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu kana baruu qabdu halkan gaarii jedha obbo Nayemar Fuad. Share, like nu godha ulfaadhaa halkan gaarii. ጉድ ዛሬ ጉድ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የሚያስገርምና የሚያስደንቅ ማለት ነው። እኔ እንደዚህ ዝም ብዬ ራሴን ሳይ በጣም ቆንጆ ነው። እንደ ቆንጆ አድርጌ ነው ራሴን ማ ቆንጆ ነኝ። እኔ እኮ ውብ ነኝ። ማሻአላ ተባረከላ። በጣም ቆንጆ ነኝ። ብዙ ልጆች ራሱ በውስጥ መስመር እየገቡ ምንድነው የፈገግታሽ ምንድነው ቁንጅና ይሉኛል። እኔ ደግሞ ሳስታውሰው ድሮ እናቴ ሀገር ቤት ማለት ነው እንዴት ለኛለች ልጄ በጣም ቆንጆ ስለሆንሽ ከሀገር ብትወጪም በጣም ነው መፈራ ትለኛለች። ለምን እናቴ ስላት አንቺ በጣም ቆንጆ ነሽ በጣም በቃ